Iyyaasuu Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 14 lakkoofsa 6-15 isa jiru walii wajjiniin ilaalla. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyoo sagalee isaa nutti dubbata. Bara hundumaa keessatti Waaqayyoo cal jedheen beeku. Saba Waaqayyoo cal nu jalaa hin jedhin. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baroota keessatti Waaqayyoo ilmaan isaatti ijoollota isaatti hin dubbata Waaqayyo. Nummoo warra dhageenyu Waaqayyo nu haa taasisu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessaa dubbiseen gabaabsee kadhadhaa. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 14 lakkoofsa 6-15 isa jiru nan dubbisa akkas jedha. Ergasii gosa Yihuudaa keessaa namoonni sagaleen kun dhagaamamini natti himta warquyyee yoo rakkinni jiraate. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Ergasii gosa Yihuudaa keessaa namoonni Gili'aaditti Iyyaasuu bira hin dhufanii. Isaan keessaa Kaaleeb ilmi Yoofnee inni Qenezichi Iyyaasuutti in dubbate. Inni dubbii Waaqayyoo Qeedesh Barneyaatti waa'ee kootiif waa'ee Musee waa'ee kootiif waa'ee kee Musee nama Waaqayyootti dubbate ati hin beektaa. Yeroo Museen garbichi Waaqayyoo Qeedesh Barneyaadhaa dhaqee akka an biyyicha gaaduuf na erge ani nama waggaa 40 ture. An deebi'een wantan yaadatti qabadhe isatti hime. Obboloonni koo warri ana wajjin achi dhaqanillee garaa namootaa hin sodaachisanii. Irraan deebi'a lakkoofsa 8. Obboloonni koo warri ana wajjin achi dhaqanillee garaa namootaa hin sodaachisanii. Ani garuu raawwadheen Waaqayyo gooftaa koo duukaa bu'ee. Museen yeroo sana kakatee ati guutummaatti Waaqayyo gooftaa koo duukaa waan buuteef biyyi ati miilla keetiin irra ejjettu siif ijoollee keetiifis bara baraan dhaala hin ta'a jedheera. Amma kunoo Waaqayyo akkuma waggaa 45 dura namootni Israa'el lafa onaa keessa adeemaa atuu jiranii Museetti dubbatee ture. Jireenyatti na eegeera. Ameen. Kunoo an har'a ammayyuu akkuma gaafa lakkoofsa 11 akkas jedha. Lakkoofsa 11 10 kaasee akkas jedha. Irra deebi'eetan dubbisa baay'ee namatti tola. Amma kunoo Waaqayyo akkuma waggaa 45 dura namootni Israa'el lafa onaa keessa adeemaa otuu jiranii Museetti dubbatee ture. Jireenyatti na eegeera. Kunoo an har'a nama waggaa 85 ta'eera. An ammayyuu akkuma gaafa Museen na ergee sana cimaadha. Ciminatti, lolatti, gadi ba'ee ol galuuttis akkuman dur ture sana. Egaa biyya gaara isa Waaqayyo na abdachiise sana anaaf kenni. Warri Anaaqotaa achi akka jiran mandarootni isaanis dallaa cimaa akka qaban atiyyuu gaafas dhageesseetta. Garuu Waaqayyo yoo ana gargaare an akkuma inni jedhe achi isaan nan bal'eessa jedhee. Lakkoofsa 13. Ergasii Iyyaasuun Kaaleeb ilma Yoofnee eebbisee Kebrooniin dhaala godhee hin kenneefi. Kaaleeb ilmi Yoofnee inni Qenezichi guutummaatti Waaqayyo gooftaa isa kan Israa'el duukaa waan bu'eef Kebroon hamma har'aattiyyuu kan isaa ta'ee hafe. Maqaan Kebroon dur Kireet Arbaa jedhama ture. Arbaa kan jedhamu kun immoo namoota warra Anaaqota keessaa nama guddaa ture jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Gabaabseen
kadhadha waaqayyoo gooftaa maccaa waaqa hundumaa dandeessu waaqa hundumaa qaqqabdu jabaa kan taate guddaa kan taate mootii moototaa kan taate gooftaa gooftotaa kan taate homtinuu si dura goruu kan hin dandeenye ana jettee hamma jettu kan geessu ati waaqayyoodha. Galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa kabajamu. Yaa waaqayyo gooftaa amma immoo aniif sabni kee fuula kee dura jirra. Yaa waaqayyo si amanannee dhufneerra. Saba si amanatee fuula kee dhufe immoo ati akkasumatti gad hin dhiistu. Akkasumatti gad hin dhiistu. Lafa onaatti gooftaa Yesuus Kiristoos sabni kun beela'aniiru jettee hin gadditeef saba sana. Saba kana waa kennaa jennaan lafa onaati eessaa finna jedhani bartooti. Ati garuu waan hundumaa of hirkaa qabda waan hundumaan guutuudhaati. Saba si eeggatu akkasumatti agabuu gad hin dhiistu. Akkasumatti yaa gooftaa saba dheeboteetu dheebuun baasin gad hin dhiistu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkaataa gaaffii keenyaatti akkaataa si duratti dhiyaanne akkaataa tokkoon keenyaatti nutti dhiyaattee deebii nuu laachuun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin dhowwaa tokko malee waanjoo cabsuu barbaadde cabsaa gaaffii deebisuu barbaadde deebisaa waan buqqisuu barbaadde buqqisaa waan ijaaruu barbaadde ijaaraa waan haaressuu barbaadde haaressaa gidduu keenyatti ulfinaan mul'atu. Ameen. Nuyi gadi jennaa kan iddoo kanatti ol jedhee mul'atu. Waldaa kana keessatti yaa waaqayyo kan ol jedhee mul'atu si duwwaa haa ta'u. Ameen. Ulfinni kee gidduu keenyatti mul'atu. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuusiin inni ba'aa fide ba'aasaa fudhatee hin deebi'in. Ameen. Inni yaa waaqayyo gaaffii fide gaaffiisaa fudhatee hin deebi'in. Inni dhukkuba fudhatee dhufe dhukkuba isaatii wajjin hin deebi'in. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin argamuu keerraa kan ka'e as jiraachuu keerraa kan ka'e nu wajjin jiraachuu keerraa kan ka'e hidhaan hundumtuu kan hiikame haa ta'u. Ameen. Sagalee keessa jiraataa nutti dubbadhu. Ameen. Ana dadhabduu garbittii keessa na gargaari. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu. Si dhageenya kana hundumaa isa ol jedhaa isa guddaa ta'e maqaa kee ol qabaa si kadhannaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. 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 Haleluuyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo gaa dubbii nuuf qabaa galgala kana maqaan isaa ulfaatu. Mata dureen irratti dubbadhu moo'icha kaleessaatiin hin deddeebinu isa jedhu. Moo'icha kaleessaatiin hin deddeebinu. Saba waaqayyoo moo'icha kaleessaatiin hin deddeebinu. Haleluuyaa. Ameen. Kaleessuma darbee har'i guyyaa biraadha. Boris guyyaa biraadha. Kanaaf inni kaleessuma darbee dadhabbii isaa fudhatee jabina isaa fudhatee waan hundumaa isaa fudhatee kaleessuma darbe. Kanaaf jabina moo'icha har'aatiin deddeebinu isa jedhu irrattiin dubbadha. Kaleessi har'a ta'uu hin danda'u. Kaleessa har'a ta'uu hin danda'u. Kaleessa sanaa deebisnee finna yoo jenne uwwenne maal waan barbaanne yoo goone deebisnee fiduu hin dandeenyu. Maqaadhuma kaleessaatu dafinoo yookiin wiixatatu gara biraatu deebi'ee dhufa malee kibxata gara biraatu deebi'ee dhufa malee kibxata kaleessaa deebinee hin arginu. Moo'ichisaas, mo'amuunsaas, gaddisaas, dhukkubisaas, argachuunsaas, dhabuunsaas kaleessuma darbe. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf isa kaleessaatiin dhaadachuun nurra hin jiraatu. Kaleessuma darbe gatii ta'ee fi Kiristoos Yesuus immoo har'atti jireenya nuyi har'a jiraannu isa kana ilaala. Inni kaleessuma darbe galmaa'us taanaan nu galmaa'ee kaleessuma darbe jechuudha. Kanaaf isa har'aatiin moo'icha har'aatiin deddeebi'uu isa jedhu irrattan dubbadhagaan. Moo'ichi kaleessaa moo'icha har'aa ta'uu hin danda'u. Mo'amuun kaleessaa mo'amuu har'aa ta'uu hin danda'u. Dhabuun kaleessaa dhabuu har'aa ta'uu hin danda'u.
tasumayyuu kan nama dhibu. Kaleessuma darbee har'i immoo darbuuf jedha. Sa'aatii muraasatu nu hafe darbuudhaaf. Bor immoo guyyaa biraadha. Bor guyyaa kan ittiin jiraanneedha. Bor ganaa kan keessa jiraatamudha. Eenyu kan hin argineedha. Kanaaf waa'ee isa har'aatiin deddeebiin keenya, qulqulluma keenya eeggachuun keenya, jireenya keenya eeggachuun keenya, Kiristoosii wajjin deemuun keenya kan har'aate jechuudha. Har'uma irratti inni har'umaan darbe jechuudha. Kanaaf moo'icha har'aatiin deddeebi'uu isa jedhu irratti dubbadha jechuudha. Guyyaa har'aa ergan amma kana jedhee namooti waa'ee kaleessaa dhaadachuu barbaadu. Moo'icha kaleessaatiin dhaadachuu barbaadu. Injifannoo kaleessa argatan, injifannoo darbeen dhaadachuu barbaadu. Horii duwwaatu, horii warra alala guruu beektoodhaan yaada. Horiin warri guyyaa nyaachaa oolanii galgala alala guru. Waa'ee kaleessaa namni alala guruu hin danda'u tasumayyuu. Moo'icha kaleessaa irratti fiduu hin dandeenyu tasumayyuu. Hin danda'amu tasumayyuu. Kanaaf namooti baay'een akkamii tizzitaadhaan jiraachuu barbaadu. Namni gaafa dulloomu jedhama. Tizzitaadhaan jiraata. Ayya dur akkasiin ture, dur nan bareedan ture, dur bifi koo kana ture, dur kanan ture jedhama. Akka duriif harka xuriitti nafanii jedha Oromoon immoo. Maal jechuu barbaadeen? Kan kaleessaa alala guruu hin dandeenye. Kan kaleessaa kan guyyaa har'aa gochuu tasumayyuu hin dandeenye. Erga akkas ta'e gaan maal gochuu qabna isa jedhu dhufnee hin ilaallaa. Garuu kutaan amma dubbise kana keessatti Kaaleeb nama Waaqayyoo argina. Kaaleeb nama Waaqayyoo Museen gaafa saba Israa'eliin geggeessaa ta'ee fuudhee ba'ee biyya dammaaf aannan yaasutti geessuudhaaf galchuudhaaf biyya kakuutti galchuudhaaf gaafa ba'ee basaastota erge biyyichatti. Biyyi sun akkam akka ta'e dhaaluudhaaf dhaqanii booji'uudhaaf dhaqanii itti galuudhaaf akkam akka ta'e gosa Israa'el 12 gosa tokko keessaa nama tokko nama 12 fuudhee basaasuudhaaf biyyichatti erge. Isaan keessaa Kaaleeb isa tokko ture. Basaastota keessaa warra ilaaluu dhaqe keessaa Kaaleeb isa tokko ture. Iddoo kanatti gaa akkuma sila dubbisee Kaaleeb yeroo Museen isa erge nama waggaa 40 ture. Har'a yeroon kutaa Macaafa Iyyaasuu keessatti amma yeroo dubbisnu immoo nama waggaa 85 ta'eera. Garagartee waggaa 45 jira jechuudha. Yeroo basaasummaadhaaf dhaqee waggaa 40 akka ture amma garuu nama waggaa 85 akka ta'e dubbata kutaan kun. Kanaaf Iyyaasuun Kaaleeb yeroo sanatti gaani nama waggaa 85 ta'ee maal dubbata ture? Yeroo sana basaasuu dhaqanii cimoo turanii baay'ee jaboo turanii loluu hin danda'u turanii. Iddoo kanatti nama waggaa 85 ta'ellee maal dubbata isa jedhu baay'een dubbadha. Gara booddeetti itti dhufe nan dubbadhanna. Kutaa kana keessatti baay'ee dubbata Kaaleeb waan isin dhibu. Baay'ee dubbata. Baay'ee sagalee nama jajjabeessu. Sagalee baay'ee abdii namaaf ta'u yeroo inni dubbatu argina. Namni yeruma xinnoo see deemu bakka sichimoo jedha. Bakka umuriin koos deemeera. Sichimoo an kana gochuu hin danda'u. Akkamitti inni Waaqayyo naa akka kate meerere anoo sichi dulloomeera. Humni koos hin danda'u. Humni kan Waaqayyooti. Saba Waaqayyoo. Haleluuyaa. Waaqayyo humna keenyatti hirkatee miti kan inni nutti dubbatu. Umurii keenya safaree miti kan inni nutti dubbatu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waa guddaa baranna Kaaleeb irraa iddoo kanatti. Haleluuyaa. Sichi umuriin koo sokkeera. Umuriin koo akkas ta'eera. Jenna al tokko. Waaqayyoon inni dubbate gara biraa ani immoo umuriin koo deemaa jira. Ituun hin argin jenna waan baay'ee
iddoo kanatti garuu har'a Kaaleb irraa waan guddaa baranna. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kallattiidhumaan egaanii yeroo baay'ee namooti gaanii an akkasin turre, an akkasii har'a akkasin ta'e, jireenyi kadhataa koo akkas ture, akka har'a garuu akkasin ta'e, durnan jajjabaadhan ture, har'a akkasin ta'e namooti jennu kaleessaa isa kaleessaatiin isaarraa kompeer goone jireenya keenya kompeer goone deddeebii keenya jireenya keenya moo'icha keenya waan adda addaa waliin dorgomsiisnee kanaasofnee mogolee of buusnu har'a sagaleen Waaqayyoo ijaarsaaf nu dhufeera. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ijaarsaaf gara jireenya keenyaa dhufeera. An dadhabeera akka koo durii miti. Humni koo laafeera. Jireenyi kadhannaa koo akka durii miti. Qiddisinaan koo jaalalli namaaf qabu akka kana miti jenna waan duriif waan ammaa waliin madaallee namooti illee yeroo baay'ee akkas jedhu jaalalli dura kiristaanummaan duritti hafe jaalalli duritti hafeedhu jaalalli yeroo hundumaa haaraadha. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf isa kaleessaa wajjinii wal dorgomsiisnee haasa'uu barbaanna. Mee kallattiidhumaan egaanii moo'icha har'aatiin isa har'aatti deddeebi'uudhaaf maal gochuutu nurra jiraata isa jedhu qabxii sadii irratti daddafee dubbadha. moo'icha har'aatiin jiraachuuf በዛሬ ድል ለመመላለስ ማድረግ የሚገቡን ነገሮች ሞኢቻ ሀርአ ሃሌሉያ ኦቦሌቲኮ ኦቦሌሰኮ ሞኢቺ ሀርአስ ጅራ ገለን ዋቀዮ ዳፈተው ዱራከሲን ቱሬ ከነንቱሬ ሰነንቱሬ ነሚጀቱ ምስራቾ ሀርአስ ዋቀዮ ዱቢንሳ ሲያርሱ ዳፍ ሃሌሉያ ሞጎሌኬ ጀቤሱ ዳፍ ዱፌራ ገለን ዋቀዮ ዳፈተው ከናፈ ጋን ሞኢቻ ሀርአቲን ደደቢኡ ዳፍ ማልጎቹ ኑራራተ እንጀደሙ inni qabxii inni jalqabaa amantiidhaan deddeebi'u. Moo'icha har'aatiin guyyaa har'aa kana keessatti moo'ichaan jiraachuu barbaada. Moo'ichaan injifadheen darba namni jedhu amantiidhaan deddeebi'uutu irra jiraata. Amantii, jireenya amantii. Meenan dubbisa sagalee Waaqayyoo seera lakkoofsaarra daddafeetan dubbisa. Seera lakkoofsaa boqonnaa 13 lakkoofsa 30 akkas jedha. 13 lakkoofsa 30 daddafeen dubbisa. Akkana jedha. Yommus Kaaleb Musee duratti sabni kun calluma akka jedhu godhi. Nuyi haleluuyaa. Nuyi ol baanee biyyicha hin qabanna. Nuyi dhugumaan haleluuyaa kana gochuu hin dandeenya jedhee maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Ilaalame jecha nama amantii. Yommus Kaaleb Musee duratti sabni kun calluma akka jedhu godhi. Nuyi haleluuyaa ol baanee biyyicha hin qabanna. Nuyi dhugumaan kana gochuu hin dandeenya jedhee galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ilaalaaga nama iddoo kanatti yeroo ilaallu dhaqanii basaasanii dhufan gosi Israa'el namooti 12 gosa tokko 12 irraa tokko erganisiniin jedheera. Basaasuu deemanii gaaduu deemanii biyyicha gaafa gaaduu dhaqanii Kaaleb Iyyaasu wajjin garee tokko ta'anii namni 10 immoo garee tokko ta'an isatti dhufnee qabxii lammataa irratti ilaalla. Haa ta'u iyyuu malee Kaaleb iddoo kanatti saba Israa'el lapheensaa mogoleensaa bu'e mudhiinsaa hiikame maalirraa kan ka'e hiikame isa jedhu qabxii gosa lammataa irratti hin dubbadha. Iyyaasu warri geggeessan Museefaan baay'ee sabni sun irratti ka'ee hin gidirsanii itti iyyani jedha. Dhaxxanii yoo dubbistan seera lakkoofsaa kana dubbifadhaa hin argattu. Irratti iyyan Museefaa irratti buufatan akkuma gaaficha maal hojii biyya Misrii nu baasta jedhan irratti buufatan Museefaa irratti Aaroon faarratti isa booddee
Kaaleb namni amantiidhaan guutame namni amantiidhaan deddeebi'u akkas jedheen yemmus Kaaleb Musee duratti sabni kun calluma akka jedhu godhe ilaalaa sabni kun maal godhaa jira jechuudha beektu itti iyyan jecha warri sun jedhan jecha amantii miti kan isaan dubbatan jecha amantiidhaan guutame mini kan isaan dubbatan Kaalebii fi Iyyaasuun garuu jecha amantiidhaan guutame iddoo kanatti Kaaleb duwwaa dubbata gatii ta'eef Kaaleb duwwaa jedha gatii ta'eef Musee biraa hambise Musee wajjin gartuu tokko turan isaan lama ta'anii saba kana arragaaga'an saba Musee faarratti geggeessitoota irratti ka'an calluma sabni kun calluma akka jedhu godhe nuyi olin baana dhandhee biyyichas hin dhaalla haleluuyaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u an humnan qabu an sanan qabu an kanan danda'u namooti jettan har'a Kaaleb irraa waan guddaa baranna jireenya Kaaleb irraa waan guddaa baranna eeyyee mogoleen keenya waan adda addaatiin kan nu bu'e amantiin keenya kan laafe mogoleen amantii keenya kan laafe mudhiin amantii keenya kan hiikkate Kaaleb irraa waan guddaa baranna ilaalaa gaa sabamma sana ga'u sabamma sana baay'atutu geggeessitoota kana irratti ka'e bakka geggeessitoota irratti ka'e saba waaqayyoo hubannaa nuuf alaatu al tokko tokko amantii dhabuurraa kan ka'e mogoleen amantii keenya nu bu'uurraa kan ka'e maaluma gochuun kanatti gale bakka maaluma gochuun nu fuutee baate maal gochuu kana akkas nu goote jedhaniitiin kan isaan irratti kaan nu sarru mogolee yeroo nu ba'u maaluma gochuun kanatti lixee maaluma gochuun kana jalqabe maaluma gochuun akkas godhe jennee namooti gaabbaa jirru har'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyo amantii nutti haa guutu. Amen. Eeyyee waan baay'eetiin namooti mogoleen keenya nu bu'aa jiru galanni waaqa maccaatiif haa ta'u. Iddoo kanatti Kaaleb haleluuyaa jecha amantii sagalee amantii hafuura qulqulluu biraa kan ta'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amantiin galgala kana isinitti haa guutamu. Amen. Haleluuyaa amantii moo'icha nama dubbachiisu amantii moo'ichaan baasee nama galchu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haleluuyaa eeyyee akkas jedhe bakka nu hin dhaallee isaan sun ikko waan isaan jedhan amma qabxii lammaffaa irratti hin dubbadha kanaaf hin tuquu dhiise hin dhaallanu ol baanii biyyicha hin dhaalla haleluuyaa hin dhaalla galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waca gidduu itti isaan rukutuu barbaadanii irratti ka'anii maal gochuu akkas nu gootanitu jedhanii hin dhaalla biyyattii hin dhaalla haleluuyaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galgala kana waaqayyo mogolee amantii keenya haa jabeessu. Amen. Haleluuyaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warri kaan jechaan yeroo isaan mogolee amantii buusanii mudhii isaanii laaffisan oduu waaqayyo hafuura oduu maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa haa rukutu. Oduu amantii keenya nyaatu oduu amantii oduu mogolee nu buusu ati dandeessu kan nuun jedhu haleluuyaa maqaa gooftaa Yesuusiin waaqayyo oduu akkasii nurraa galagalchu. Amen. በክፉ ወሬ የህዝቡን ልብ አስጨነቁ hindipisani bakka hindipisan namni amantiidhaan guutame garuu saba kana calluma jechisiise mee itti dhufnee inaasoof nanaasa waa'ee Kaaleb kana keessattis kaasuun koo ijaayin wanti mogolee nama buusu baay'eetu jira oduun dhaga'amu wanti dhaga'amu wanta amantii namaa shakareessu wanta amantii namaa laaffisu mogolee amantii namaa laaffisu oduu garagaraatu jira garuu namni amantii oduu mogolee buusu hin dhaga'u akkana himiyaafa haleluuyaa gadi bu'aa jennaan no ani yeroon qabu jedhe hojii hojjechuurra halkanii guyyaa hojjetu turani namni amantii haleluuyaa oduudhaaf yeroon qabu warra mogolee buusaniif yeroon qabu maqaa gooftaa Yesuusiin warra mogolee sin buusaniif yeroon qabaatina
gurra keessanii Ameen baay'ee. Hallelujah. Warra amantii keessa laaffisan, warra hin dandeessu siniin jedhan, warra kana gochuu hin dandeessu siniin jedhanii mooraalii keessanirra deemuu barbaadan hin dhaga'inaa. Nehemiyaa kottu an yeroon gaditti bu'uu hin qabu, yeroon gadi bu'uu hin qabu jedheen. Namni amantii nama mul'ataati. Nama mul'ataati, nama hojiiti. Hojiidhaaf malee oduudhaaf yeroon qabu. Hallelujah. Oduu mogolee buusuuf yeroon qabu. Oduu amantii isaa shakkareessuuf yeroon qabu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warra akka Kaaleeffaa. Hallelujah. Waaqayyo ulfina haa fudhatu. Har'a eenyuun akka Kaaleef. Iyyoo ansin dhaga'u. Ansin dhaga'u yaa foonko. Ansin dhaga'u yaa biyya lafaa. Ansin dhaga'u yaa seexanaa. Hallelujah. An akka Waaqayyo naan jedheedha. Ansin dhaga'u jennee amantiidhaan fuulduratti namni deemu eenyu laata akka Kaaleef. Waaqayyo dibata kana nurratti dhangalaasu. Waaqayyo ulfina isaa haa fudhatu. Maal inni beektu waa'ee Kaaleef yoo ilaaltanii seeruma lallabaa seera lakkoobsaa dhiifam seera lakkoobsaa 14:24 irratti akkas jedha. Kaaleebiin maaltu akkas godhe? Maaltu amantiitti jabeesse yoo jettanii kan isin dhibu akkas jedha 24 irratti. Garuu garbichi koo Kaaleeb hafuura kan biraa waan qabuuf. Hallelujah. Inni garaasaa guutuudhaan ana duukaa waan bu'eef an biyya inni dhaqee ilaale sanatti isa nan galchaa. Sanyiisaas hallelujah. Sanyiisaas isa hin dhaaleedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nama amantii kan isa godhe hafuura addaatu irra ture. Garuu garbichi koo Kaaleeb hafuura kan biraa waan qaba tureef. Hallelujah. ልዩ መንፈስ ነበረበት. ልዩ ኃይል ነበረበት. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አፉራ አዳ ቱረ ገለኒ Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hallelujah. Kanaafi tokkas jedhe warra mogolee buusan biratti warra saba sana garaa isaanii moogessan warra saba sana akka isaan geggeessitoota irratti kaka'an godhan duratti akkas jedheen nuyi hin dhaalla ol baana dhandhees biyyicha hin dhaalla. Hallelujah. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sababii isaa maanni hafuura kan biraatirra ture. Har'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin saba Waaqayyoo siniin jedha. Hafuurri kan biraa inni kan Waaqayyoo sinirratti dhufu. Hafuurri adda ta'e. Maqaa Yesuus. Hafuurri adda ta'e maqaa gooftaa Yesuusiin. Ora maga seklo vadina manjana maga yadona mas. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sinirratti dhufu. ልዩ መንፈስ ነበረበት ይላል። ሃሌሉያ። አፉር አዳቱረ ቱሬዳ ሰበ Waaqayዮ ሀራ አፉሪ እኒ Kaaleeb irra ture maqaa Yesuusiin nurratti dhufu galgala kana. ሃሌሉያ። ባይነት ተለቁታ kana garuu garbichi koo Kaaleeb hafuura kan biraa waan qabuuf jedha. Hafuura addaa hafuura Waaqayyoon amanatu. ሃሌሉያ. Waaqayyo waan amanatee fedham iddoo sanatti hodhatan Iyyaasuu keessatti sisan sila dubbis iddoo kanatti yeroon dubbis Waaqayyoon waan amanatee. Hallelujah. Waaqayyo amanannaa keenya saba Waaqayyo. Hallelujah. Waaqayyo amanannaa keenya Waaqayyo humna keenya. Hallelujah. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf injifannoo guddaa argate. Qabxii lammaffaa irratti yoon dhufe maal mo'icha har'aatiin deddeebi'uudhaaf maal gochuun nurra jiraata? Amantiidhaan deddeebi'uun isa tokkoffaa ture. Inni lammaffaa immoo ilaalcha sirrii haa qabaannu. ትክክለኛ እይታ ይኑረን. ilaalcha sirrii haa qabaannu. Hallelujah. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mo'icha har'aatiin deddeebi'uudhaaf ilaalcha sirrii qabaachuu. Ilaalcha sirrii ilaalcha jallaatuun ta'in ilaalcha ulfina Waaqayyoof hin taanetuun ta'in ilaalcha sirrii qabaachuu. ትክክለኛ እይታ. Hallelujah. Meenan dubbisa daddafee seera Macaafa Iyyaasuu no dhiifama naa godha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 13 amma 33 isa jiru daddafeetan dubbisa. Isuman lafa ana amma dubbiseedha jechuudha.
seera lakkoofsa boqonnaa 13 lakkoofsa 30 amma 33 akkana jedha. Yommus Kaaleb Musee duratti sabni kun calluma akka jedhu godhee calluma akka jedhu godhee nuyi ol baanee biyyicha hin qabanna. Nuyi dhugumaan kana gochuu hin dandeenya jedhee. Haleluuyaa. Amantii nama amantii tokko jedhe. Amma moonni nuti kaanee ilaallu 31 kaase namoonni warri isaa wajjin ol ba'anii turan immoo isaan nu caalaa jajjaboo waan ta'aniif nuyi isaan rukutuu hin dandeenyu jedhanii itti fufanis waa'ee biyyichaa isa gaadanii turaniitiif Israa'eloota gidduutti oduu gadhee odeessuutti ka'anii ilaala. Oduu gadhee odeessuutti ka'anii jedhan. Biyyi nuyi dhaqnee gaanne suni amma gaa waa'ee biyyichaatti himaa jiru la. Waa'ee biyyichaa oduu gadheetti himanii maal jedhaniitti himanii biyyi nuyi dhaqnee gaanne sun biyya warri isa keessa jiraachuuf dhaquu fixuudha. Biyyi nuyi dhaqnee gaanne suni biyya warra isa keessa jiraachuuf dhaqu fixuudha. Hin fixuu jedhan ilaala. Itti dabalanii immoo namoonni nuyi achitti argine hundinuus dhedheeroodha. Ilaalaa gaa dhedheeroodha. Nuyi achitti namoota hojjaadhaaf humnaan nama caalan ilmaan Aanaaq argineerra. Nuyi ofuma keenyaatiyyuu qorophisa fakkaanne. Abeet ilaalcha ilaalaa gaa. Nuyi ofuma keenyaayyuu qorophisa fakkaanne. Isaan durattis akkasuma taane jedhanii. Waaqayyo ilaalcha keenya galgala kana haa fayyisu. Ameen. Kan nama dhibu iddoo lamatti giruuppii lamatti qoodaman warri gaaduu dhaqan biyyicha basaasuu dhaqan gaaduu dhaqan iddoo lamatti qoodamanii dhufan. Giruuppii gartuu baay'een 10tti gartuun gartuun tokko immoo nama 2 ta'anii gartuun tokko nama 2 gartuun tokko nama 10. Warri nama 2 Kaaleeffaan biyyicha hin dhaallaa. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warra amantii warra ilaalchi isaanii sirrii warra sirriitti ilaalan akka Waaqayyo isaan ilaalchisetti warra ilaalan akka Waaqayyo nu ilaalchisetti warra ilaalan Waaqayyo nu haa taasisu. Warri 10 kun immoo warra saba Israa'el garaasaa moogesse waca kaasanii nuyi biyyicha dhannee ilaallee dhufneerraa. Biyyi nuyi ilaallee dhufne gaariidha. Garuu biyyichatti galuudhaaf nama dhaqu maal godhan nan dubbisa dhugaa kutaa kan. Biyyi nuyi dhaqnee gaanne suni biyya warra isa keessa jiraachuudhaaf dhaqan warra fixaniidha. Ilaalame hin fixu hin ajjeesu. Abeet Waaqayyo ija keenya nuuf haa banu. Hin fixu hin ajjeesuudhaan. Ilmaan Eenaaqotaatti isaan immoo dhedheeroodha baay'ee isaan dhedheeroodha achi gagga'u hojjaan isaanii. Nu immoo isaan biratti qorophisa. Abeet Waaqayyo nu haa fayyisu. Ameen. Namumaaf qorophisimee walitti dorgomuun danda'ame saba Waaqayyo. Gaafa iji namaa banamu malee yoo iji namaa baname malee yoo iji namaa baname waan sirrii argani malee qorophisatoo fakkeessan. Kan nama dhibu baay'ee nama dhiba. Baay'ee nama dhiba laala. Waaqayyo hubannaa nuuf haa laatu. Akkasidhaan egaa biyyi nuyi dhaqaa jirru gaariidhaan isa seera lallabaa dhaqaati dubbifadhaa hin argattu seenaa kana sirriitti argattu. Biyyichi gaarii garuu namooti isaanii dhedheeroodha baay'ee dhedheeroodha. Nuyi isaan biratti akka qorophisaa ta'an. Namaaf qorophise akkam wal dorgoma.
waaqayyo galgala kana solloqqee nurraa kaasu maqaa gooftaa Yesuusiin. Waaqayyo ija keenya nuuf abanu maqaa gooftaa Yesuusiin. Ilaalchi keenya nuuf asirratu maqaa gooftaa Yesuusiin. Al tokko meelaa namooti ilaalcha sirrii hin qabne waanuma adiidhaanitu gurraacha jedhu bakka dirriqqedhanii isin hin mudanne namoota akkasii. Isin gurraacha jettu kunoon argitu gurraacha maal taate yottan lakkii adiidhaa isiniin jedhu. Dhugaadhaam jiru warra akkasii adiidha maali? Abadoo akkas lakkii akkas miti jedhanii faallaa warra argan, faallaa warra dubbatan, faallaa warra ilaalan waaqayyo jireenya keessanitti gargar haa baasu har'a maqaa gooftaa Yesuusiin. Warra deemsa namaa haa golchan akka namni hin deemne akka namni amantiidhaan hin tarkaanfanne warra godhan warra karaa nama dhaabuu barbaadan saba Israa'el gidduutti waca kaasan warra ilaalchi isaanii sirrii hin taane waca kaasan Musee irratti geggeessitootaaf kun baay'ee chaalenjii guddaadha kun saba fuudhanii ka'an deemuudhaaf galuudhaaf biyyicha dhaqaalaalaa biyya nu itti galuuf jedhan waaqayyo biyya dammaaf aannan baasutti isin gashadhee baase iddoo lamatti ramanii dhufan hin dandeenyuudhaan tasuma udhaaluu hin dandeenyuudhaan nama fixu jarri nama ajjeesu jarri maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana oduun taane dhageessanii jireenya wanta waaqayyo isinii dubbate irraa kan dhaabbattanii jirtan deemsa keessan itti fufaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Haalleluuyaa. Warra ilaalcha sirrii hin qabneen moraaliin keessan kan bu'e. Warra ilaalcha sirrii hin qabneen ilaalchi isaanii sirrii hin taane dubbiin isaanii sirrii hin ta'u. Akkuma ilaalcha isaaniiti dubbiin isaaniis wanta arraba isaanii irraa ba'u. Wanta karaa nama dhaabuudha. Wanta itti nama fufsiisu miti. Wanta nama deemsisu miti. Har'a maqaa gooftaa Yesuusiin isinitti adda haa ba'an. Ameen. Haalleluuyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Daddafeetan adeema gaa kanaaf jara kana iddoo lamatti yoo qonnee ilaalle iddoo lamatti warri kudhanii akkas jedhan hin dandeenyu hin dhaalloodhan. Warri amantii immoo warri lama Kaaleebiif Iyyaasuun immoo haalleluuyaa hin dandeenya hin dhaallaa. Haalleluuyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warra ilaalchi isaanii sirrii warri akka waaqayyo isaanii ilaalchisetti ilaalan hin dandeenya hin dhaalledhan. Warri sun immoo dhedheerina isaanii ilaalaa isa waaqayyo isaaniin jedhe biyyicha ilaaluu dhiisaniitu dhedheerina namootaa sana ilaaluu dhaqan isaan dhedheerina namootaa sana har'a waan waaqayyo ilaalisiin jedhe ilaal obboleettii obboleessa koo. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Maaradola baasee ramajana magaya waan waaqayyo ilaalisiin jedhe ilaal sanniin ilaalin jedhen ilaalin. Haalleluuyaa. Waaqayyo ija keenya nuuf eegu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isaan dhedheeroodha. Haalleluuyaa. Nu akka qorophisaa ta'an warri sun immoo akka jedhaniin etu gara dhaqanii seera lallabaa keessaa dhaqanii macaafa lallabaa keessaa yoo dhaqanii dubbistanii lallabumatti na fiige gaa na of kalchitoodha. Seera lakkoofsaa keessaa dhaqanii dubbistanii kan isin maaloo dubbifadhaa yeroo keenya wajjin deemuudhaaf baay'ifachaa jira. Akka jedhan akka buddeenaa nuuf ta'uudhaan indanjaraa ihoonuu naaleedhaan. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Isaan sun dhedheeroodha. Dhedheerina ilaalanii warri kun immoo isa isaan akka buddeenaa isaaniif ta'an ilaalan. Abeet ilaalcha sirrii waaqayyo nuuf alaati. Ameen. Akka buddeenaa nuuf ta'uudhaan warri suni garaa namootaa moogessanii bakka sodaatti naqan saba sana sodaatti naqan warri kun immoo saba sana jajjabeessan ol baanaa hin dhaalladhan saba sana jajjabeessan warri ilaalcha sirrii qaban hin jajjabeessan. Haalleluuyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Al tokko namooti mee negatiivii duwwaa haasa'an jiru. Bu'uum maaloof maal akka ta'an ta'u. Gaama sin kana hojjechuuf yaade kan mul'ata akkasiin qabaa kanan gochuuf yaadu abeet ofumaan rakkatin jedhanii warra godhanii mogolee namaadhaan ilaalchi isaanii sirrii warra hin taane irraa fagaadhaa. Haalleluuyaa. Roos kaala badii nama janama gaayadoo namaa utuma sin tarkaanfii tokkoon fudhatin godhanii mogolee sin dhahanii lafa teessisuu barbaadu
warra akkasiirraa fagaadhaa. Ilaalcha sirrii warra qaban ishoo hin dandeessa. Waaqayyo si gargaara. Inni sitti agarsiise Waaqayyo fiixaan ba'umsa si laata. Jabaadhu warra jedhan hidhata isaanii godhadhaa. Haleluuyaa, galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Negatiivii duwwaa warraas an jiru. Negative always bakka. Negativii duwwaa bakka. Iyyitaan isaanii, ilaalchi isaanii bakka hin danda'amu, hin ta'u. Negative tinkaroota bakka. Waaqayyo warra akkasii jireenya keenya irraa haa fageessu. Saba Waaqayyoo garaa isaanii moogessan. Warri iji isaanii sirriitti ni ilaalle warri kudhanii kun maal godhanii jettanii sabni sun akka isaanii Musee faarratti kaka'anii godhan hizbuun asaammatsu. Warri akka isaanii fincila kaasan godhanii bakka hin fincilan Musee faarratti geggeessitoota irratti fincila akka isaan kaasan godhan. Har'as waldaa kiristaanaa keessa namooti negative ilaalchi isaanii sirriin ta'an waldaa keessatti fincila kan kaasan namaaf nama kan walitti buusan tajaajilaaf tajaajilaa amanaaf amanaa walitti buusuu kan ta'e hojii isaanii har'a Waaqayyo gooftaan waldaa kiristaanaa keessaa haa qulleessu. Ameen. Ilaalcha isaanii haa qulleessuuf Waaqayyo haleluuyaa. Warra akkasii ilaalcha isaanii Waaqayyo haa qulleessu. Yeroo hundumaa amatsi kaasan. Warri sun immoo yeroo isaan kun amatsi kaasanii lakkisaa jedhaniitu mee calluma jechisiisi saba kana jedhaniitu amansiisan hin dhaallaa dhiisaa akka isaan jedhan miti. Haleluuyaa, kaaleeffaa. Akka warri kun odeessan miti. Akka warri kun ilaalan miti. Hin dhaallaa, hin moona. Haleluuyaa, galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warra akkasii Waaqayyo nuuf haa baay'isu waldaa kiristaanaa biyya keenya keessatti. Haleluuyaa, haleluuyaa, galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Geggeessitoota mogolee buusan warri kun immoo mogolee isaanii jabeessan. Maanni abdii saba Waaqayyoo dukkaneessan waan isin hin dukkaneessan nu fixuu dhedheeroodhaa hin dandeenyu isaan biratti qorophisan nu jedhani bakka hin dukkaneessan abdii isaanii. Warri kun immoo hin dandeenya. Haleluuyaa, hin dandeenya dhanii abdii isaanii ibsan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Waan baay'ee dhagaa waan baay'ee jechuun hin danda'ama. Waan baay'ee dhuguman isiniin jira. Sabni sun akka booddeetti deebi'anii godhan. Booddeetti warra nama deebisanii warri ilaalchi isaanii sirriin ta'an. Warri gareen kudhanii sun ilaalcha sirriin qaban gatii ta'e namni booddeetti akka deebi'u. Warri kun immoo iyyoo no dhaga'inaanii isaan saba kana calluma jechisiis. Saba kana arragaa ga'e Musee nu hin dhaalla ol baana. Haleluuyaa, hin dhaalla jedhan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warra akkas jedhan akkuma sana ta'an hin dhaalluu jedhanii dhuguma hin arginu jedhan hin dandeenyu akkuma sana. Waaqayyo sabni kun hamma dhumutti sabni warri hin amanne kun warri hin dandeenyu qomoon kun hamma dhumanitti dhuguman isiniin jedha. Iyyaas qomoo kana lamaantu dhaqee dhaala. Waaqayyo har'a hubannaa nuuf laata. Warra amantiidhaan deeman Waaqayyo nu haa taasisu. Warra karaatti hafan akka hin taane Waaqayyo nu haa gargaaru saba Waaqayyo. Dhuguman isiniin jedha. Warra amane kan hin dhaalla warra jedhan Kaaleebii fi Iyyaasuu. Haleluuyaa. Qomoo kana kan dhaale. Waaqayyo ija keenya nuuf banuu. Ilaalcha keenya nuuf qajeelchuu. Ilaalcha sirrii akka qabaannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo warra ilaalchi isaanii sirrii warra isa amanatan Waaqayyo hin dhaalchisa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni sadaffaaf inni dhuma sagalee moo'ichaa dubbachuu. Yeroo hundumaa sagalee moo'ichaa የድል ቃል መናገር sagalee moo'ichaa dubbachuu. Nan dubbisaa 14:8 amma 9 isa jiru nan dubbisaa akkana jedha. Seera lakkoofsaa 14:8 irra isa jiru nan dubbisaa akkana jedha. Waaqayyo yoo nutti gammade biyya isa aannaniif damma baasu kana nuuf
nuuf kenne itti nu galcha. Nuuf kenne itti nu galcha. Isin waaqayyo irratti hin ka'inaa duwwaa malee namoota biyya sanaa akkuma buddeena keenyaatti isaan hin alamfannaa. Haleluuyaa. Hin alamfannaa. Gaaddisi isaanii isaanirraa sokkeera. Gaaddisi isaanii isaanirraa sokkeera. Nu wajjin garuu waaqayyotu jira. Kanaaf isaan hin sodaatinaa jedhanii. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagalee mo'ichaa. Sagalee mo'ichaa. Iyyaasuuf Kaaleeb kanatti dubbatan yeroo jarri sun nuyi akka qorophisaati. Isaan nu fixu. Nu balleessu. Hojjaan isaanii dhedheeraadha. Isaan gaafa isaan jedhan warri kun immoo sagalee mo'ichaa yedil qaal. Du'is jireenyis arraba namaarra jira. Du'is jireenyis yeroo tokko lallaba tokkoon dhaggeeffadhan tureera barrisaa. Bara 80 wayii keessa lallaba tokkoon dhaggeeffadhan ture. Boodan immoo daansilashii nama jedhamudha. Akkas jedha. Waa arraba. Wanti nuyi dubbanne akka nu dhaalu. Wanti jechi arraba keenya, jechi afaan keenya, wanti nuyi dubbannu akka nu dhaalu dubbateetu akkas jedha. ብዙ እህቶች obboleettoti durba baay'een jedhe abaluutti heerumurraa dhaabbadhee hafuunaa wayyadhanii baay'een isaanii dhaabbatanii hafanii tuun heerumin hafanidha. እርግማንን በራሳቸው ላይ ተናገሩ። እሱን ከማገባ ቆሜ ብቀር ይሻለኛል ጀአኒ ስንቶች ቆመው ቀርተዋል። አከሰዴ ለለበቱ አረበ ኬኛ ዋቀዮ ኑፋ ፈይሱ አረበ ኬኛ ዋቀዮ ኑፋ ኤጉ ሃሌሉያ አረቢ ሁምነ ቀባ ዋንት ጀችኑ ይዱበኔ ሁምነ ቀባ ዱጉማን ሲኒን ጀዳ baay'ee sodaadhaan jecha dhuguman isinii jedha. Ijoolleen keenya gaafa dubbatan hin dubbatinaa jedha. Jechi humna qaba. Waan tokko gaafa isaan dubbatan dafeetan dhawwan dubbatinaa jechi humna qabaa jedha. Akkuma jedhan waan isin dhibu. Akkuma jedhan qomoon hin dandeenyudhaan hin dandeenye ittiin galle. Warri hin dandeenye hin dhaalledhaan immoo hin dhaalan galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Arraba keenya waaqayyo nuufa eebbisu. Waaqayyo arraba keenya nuufa eebbisu saba waaqayyo. Eejee namarrattis ofirrattis waan gaarii duwwaa akka dubbannu waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf kutaan kun baay'ee namatti tola gaan. Akkasidha. Waaqayyo yoo nutti gammade biyya isa aannaniif damma baasu kana nuuf kennee itti nu galcha. Haleluuyaa. Waaqayyo biyya aannaniif damma yaasu kanatti itti nu galcha jedha. Ilaalaa bakka የእምነት ቃል jecha amantii jecha mo'ichaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galee mo'ichaa dubbadhaaf irratti hin danda'u jedhinaa nan danda'a. Humna sanaa kennu Kiristoosiin hunduma nan danda'a. Haleluuyaa. Hin danda'u ani hin danda'u jettanii na abaluuf hin dabarsinaa. Abaluutti hin dabarsinaa. Iyyoo nan danda'a waaqayyo na gargaara. Haleluuyaa. galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagalee mo'ichaa ijoollee keessan irratti waldaan kiristaanaa irratti ofirratti sagalee mo'ichaa haa dubbannu saba waaqayyoo. Baay'ee namatti tola. Kutaa kana keessatti yeroo isaan lamatti qodaman argina. Yaa'um giruuppii guddaan baay'inni nama baay'ee giruuppii tokkotti qodamanii warra hin dandeenyu jedhee. Kanaaf iddoo kanatti akkas jedha baay'inatti tola sagal kun immoo isin waaqayyo irratti hin ka'inaa. Isin waaqayyo irratti hin ka'inaa. Al tokko dhuguman isinii jedhama. Waaqayyo akka inni itti nu ilaalu kan biraa akka nu itti of ilaallu kan biraa. Ilaalame waaqayyo koo akka bifa isaatti isaan uume isaan maalitti of fakkeessan qorophisatti of fakkeessanii bineensa yaa'um munyuuqaatti of fakkeessanii waaqayyo ija keenya nuuf habanu saba waaqayyo. Hallelujah. Hallelujah. Kanaaf akkas jedhan isin waaqayyo irratti hin ka'inaa duwwaa malee namoota biyya sanaa akkuma buddeenaatti isaan hin alanfanna. Baay'ee namatti tola. Isaan akka buddeenaatti hin alanfanna. Hallelujah. Baay'ee namatti tola. Dhuguman isiniin jedha. Baay'ee salphisaniiti. Baay'ee salphisanii akka buddeenitti alanfanna. Ammuma keessa kooda dhufe akkuma fakkeenyaatti maanni
buddeenni baay'ee lafa lafees miti tigiliisin barbaadu qorquusi caccabsuusin barbaadu buddeenni lafaadha bakka has gooneeru ijoollee shibiin sijjaatti namni guddaan sijjaata buddeen waaqayyoodhaaf haa ta'u akka buddeenii nuuf ta'u jedhan isaanii na lanfanna gaaddisa isaanii isaanirraa sokkeera waaqayyo diinota isaaniirraa gaaddisa isaanii sokkisiiseera diinota keerraa waaqayyo gaaddisa sokkisiiseera galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u haleluuyaa ati waaqayyoon amanadhu malee haleluuyaa ati waaqayyoon amanadhu sagalee moo'ichaa dubbadhu malee gaaddisa diinota keetii waaqayyoorraa fuudheera maqaan isaa ulfaatu haleluuyaa kanaaf baay'ee namatti tola hin dhaalla jedhan hin dhaalla jedhan akkuma jedhan hin dhaalan galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u har'a sagalee moo'ichaa dubbadhu obboleettii obboleessa ko sagalee moo'ichaa dubbadhu nan du'an jedhin dhukkubi kun na ajjeesan jedhin waaqayyo na fayyisa jedhe haleluuyaa waaqayyo dhukkuba kana narraa kaasa jedhe dhukkubi kun na ajjeesuufi nan du'a akkasii hin jedhin sagalee moo'ichaaf irratti dubbadhu dhukkuba dhuguman siin jedha galgaluma kanallee dhukkuba kun na ajjeesuudhaafi annan du'a kan jettu hin duutu sagalee moo'ichaaf irratti dubbadhu waaqayyo dhukkuba kana narraa galagalcha dhukkuba kanatti na fayyisa jedhe haleluuyaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u sagalee moo'ichaa dubbachuutu nurra jiraata kanaaf warri sagalee moo'ichaa dubbatan mogolee saba waaqayyoo jabeessanii waaqayyoo dhugumanis niin jedha arraba keenya nuuf jijjiiru ilaalcha keenya nuuf jijjiiru amantii addaatiin nu haa guutu waaqayyo warra amantiidhaan guutamanii deddeebi'an nu haa taasisu waaqayyo warra ilaalchi isaanii sirrii nu haa taasisu waaqayyo sagalee moo'ichaa warra dubbatan waaqayyo nu haa taasisu dhageenye nuuf eebbisu haleluuyaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u yeroo kadhataa qabaanna jedhuman baay'ee kaan irraan darbee gaggabaabsee ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u haleluuyaa misraachoo hin dhaalta obboleettii koo waa waaqayyoon dhaalta siin jedhe sumatu dhaala haleluuyaa hin shakkin akka warra kudhanii hin danda'u hin jedhin haleluuyaa humnaan qabu hin jedhin haleluuyaa makradi labaas qoroma kanaa jiru gaara kanaa jiru akkamittiin jedhin galaana fuula koo diriiree jiru akkamittiin jedhin waaqayyo gooftaan macaa inni dhaalta siin jedhe si dhaalchisa haleluuyaa ora magase kladina majanamas oh haleluuyaa yesus hin kadhanname saba waaqayyo sa dhageenye nuuf eebbisu haleluuyaa sagalee moo'icha guyyaadhaatiin warra deddeebi'an waaqayyo nu haa taasisu amantiidhaan warra deddeebi'an waaqayyo nu haa taasisu ilaalcha sirrii warra qaban waaqayyo nu haa taasisu jecha moo'ichaa warra dubbatan waaqayyo nu haa taasisu haleluuyaa yesus haleluuyaa yesus